daawanii irratti arrabsamanii hayyootan tokko tokko Oromoo birattis arrabsamaadha biyya alaa tana keessatti warri biyya keessaallee hayyootan Oromoo akkuma dhabaaf gariin qawwee sodaaf afaan qawwee sodaaf caljaa malee sila akkuma alaa kana godhata bar akkuma warra ala jiru kana godhata akkuma keenya kana godhata jechuudha kana hunda liqimsanii irraan tarkaanfatanii amaara ta'anii sirna mililik warra geggeessu ta'anii injifannoo dila kana mirkaneessanii jechuudha arraan tana feetu Tigreen qawwee haa hiikkattu feetuun hiikkatin United Nation warra addunyaa biratti qawwee hiikkadhaa jechuun ni hiikkanna jedhanii farraman hangana dubbiin feetu haa hiikkattu feetuun hiikkatin waraanni Itoophiyaa keessa tokko qofa Ridwaan Hussein walgahii irratti har'a Abiy Ahmad ummata keessa taa'ee Ridwaan Hussein bakka isaa san kaa'ee achirraa nutti haasa'e jeeni ilmaan abbaa gadaa kabajaa walii kennuudhaan ta'anii wal dhaggeeffachaa jiranii jechuudha. That is kun injifannoodha. Injifannoo ajaa'ibaati. Tigree dura hiikkadhaa jechuun kun dhukkuba mataati. Dura psychological problem. Dhukkuba sammuuti hiikkachuun kun dura takkittiin tunu. Yaa. Waraanni federaalaa Tigraay haa to'atu. Boordara Tigraay waraanni federaalaa haa to'atu. Biyya dhaabbatee haa eegu. That's it. Kuni waan dhumate jechuudha. Warreen tifozoon TPLF Itoophiyaa tana caccabsiteeti sabaa saboota jiru hunda qushumsitee caccabsitee gootummaa qofa isii kannanii jeenummaa qofa isii kannanii biiflummaa isii kannanii arjooma isii kannanii beekuma isiif kannanii dilli Oromoo kan akkasii isii nyaattee fixaa turte sun lafarraa dhabame warreen isii deeggaraa turtan congratulations warreen TPLFif gootummaa kannitanii jeenummaa kannitanii fi TPLFummaa qaqqabee nama hidhaanidha TPLFummaa waraana Abiyyii qawwee irraa hiika TPLFummaatu gartee boojitee fixxee jechuu waraana Abiyyii akka jirutti ammallee akka waan isaanii wajjin jiranii bara Tigreen fi afaaniin jetti malee meeshaanii hiikkattuu jedhan yoo akka heeysan taate hin hiikkatinii lolaas yoo itti fufte amma ganaa Tigreen dhiini isii dhiiga sareeti jechuudha ganaa UN'n takka dhaabbatte takka miidiyaarra dhaabbatanii namni isiidhaaf lallabu hin jiru kana booda yeroo taasni baname kana booda qawwee hiikkadhaa jenneeni qawwee maan hiikkanne uma jedhan teessuma South Africa kanumaatti talaantala magana teessuma South Africaatti qawwee hiikkadhaa federaalli biyya haa qabatu jennee wannummaan Tigreen rasaasa dhooytuuf maali ganaa kanaatti talaantalamaa jechuudha Tigreen broken laal dubbiin isii dhumteen siin je dubbiin isii dhumte anamma namni niin gadduuf warra qabsoo bilisummaa Oromoo gololchina jiru warri qabsoo bilisummaa Oromooti oofna jiru ati Shimallis Abdiisaa irra Oromoo moo Abiy Ahmad irra Oromoo moo higaabo eenyu General Brigadier General Baacaa Dabalee irraa ati Oromoo moo meekanje ati isaan kanarra sabboona moo hibo mee ati eenyu achi geessitee eenyu chiikaasuu feeta jara kana chiikaafteeti marroof achi geessita kun yoo mariin tahe qofa gana kana booda mariin tahuu qaba kana booda yoo mariin tahe qofa akkumaan kaleessa je naannoon jara kana if keessa qabanii warra gartee seeraan ala deemu kana warra seera cabsee deemu warra Oromootti seera cabse habiyyatti seera cabse warra haadha isaa waraanaa jiru warra abbaa isaa waraanaa jiru warra obboleessa isaa rasaasaan ajjeesaa jiru ummata seera cabse kana naannoon if keessa qabde yaa waylak siitu gatii guddaa kafaluu teessa siitu gatii guddaa kafaluu teessa jala harriiqqadhu ummata kana qaqqabiitii ummata kanni ummata carraaqata nama kute kana qaqqabaa naannoo Oromiyaa kanna
dadhabdanii itti himaa dhaqaa mootummatti firraa himaa. Kana booda wanni dhiichifamuu fi wanni sirbamuu fi wanni didichamu Oromoon achi jirti. Oromoon suni bar laal akkuma fakkeenyaaf akkuma Daawud Ibsaa faan sappoortara qaban akkuma Marroon faan sappoortara qabanitti akkuma Daawud Ibsaa sappoortara qabu akkuma Marroon sappoortara qabu akkasumatti Shimallis Abdiisaa sappoortara qabaa bar. Abiyyi Ahmad akkasuma sappoortara qaba namarraa dhalate biyyarraa dhalate bar. Oromoodha naannoon isaa guutuun sappoortara isa gooti. Oromoon nu maleen amantuu nu maleen beeytuu isin maali meus. Who are you? Ati Oromummaa akkam nuu fiduu deemta. Tajarri kun harkaa qabuun ala tabiraatan fiddu takkan jirtu. Oromiyaa Shimallis Abdiisaa jijjiiruu tanarra ati jijjiiramni ati fiddu hin jirtu. Tokkon jiru. Bulchiinsa Abiyyi Ahmad irra ati nu gaarii taatee ati irra gaarii uummata Oromootiif ta'u huunaaw eenyuun si beekame maal fiduu deemtaati waan ati fiduu deemtuu nuti hin beeynu bar. Nuti faan keessaahuu akka warra minaaraatti yaa ahlul minaara yaa ahlul imaama na harriiqadhu na jala dhageeffadhu paartiin laa ilaaha illallah Abiyyi Ahmad qabina jabeeffadha harka afranitti maradha qarreen foon ciniina. Itoophiyaa keessatti namni namicha kana isinii ga'u hin jiru dhugaan isinii hima. Namni namicha kana isinii caalu wallaahi namni namicha kana nuu caalu Itoophiyaa keessatti ganaallee dhufuun taa'u fuuldurallee ganaallee taheen agarree jechuudha. Bar majlisni akka jirutti afaan Oromoo dubbataa yaa jamaa keenya. Look majlisni afaan Oromoo dubbata. Keessaahuu paartiin laa ilaaha illallah tun paartiin Sheekh Amiin Ibroo paartiin Raayyaa Abbaa Macca paartiin tun guutuun qarreen foon ciniinnadha. Namicha kana qarreen foon ciniina. Namicha kana qarreen foon ciniina. Yaa waylana guyyaa jammaanni arra gaaraa dhiichisu kun guyyaa isaan lafa tana qabata yaa waylana. Ummata humaan beeyne. Ummata naannoo isaanii malee naannoon biraa namatti hin amanne. Ummata if malee naman beeyne. Ummata kana waggaa 50 jala yaa'u jirra. Waggaa 50 gartee khasaaraa oomishanneeti. Wanni isaanirraa baranne addaa wal qooduu kutaa wal qooduu amantii wal qooduu qofa isaanirraa oomishanne yaa ummata keenya. Yaa ummata Oromoo awwanniin isinii dhaamu tokkummaa Oromootiifis cimina Oromootiifis jabeenya Oromootiifis namichuma isaa miiliki jaanii nutti himan kana qarreen foon jabeeffachuu qabna. Yeroon dhugaa yeroon taphaa I told you jala harriiqadhu. Mee ati har'a Shimallis Abdiisaa achirraa kaaftee namicha kana maqaan isaa eenyu Abiyyi Ahmad achirraa kaaftee ati Baacaa Dabalee achirraa kaaftee Biraanuu Juulaa achirraa kaafteeti mee eenyuchi geeffachuu deemta? Barmeela sagaraan dhaabbatu kana fuutee geessitaa kun siihuu najisaa'uhi kuni najisa irraa uumame achi fittiin geessin. I told you waan kana waan ijaan agarree fi waan jala deemnee agarreerraa isin hin jenna yaa ummata Oromoo be careful jabeeffadha. Silaahuu wal dabartee bargana laal ganaa wal dabarte tawaayee Tigreedha. Tigreen seera addunyaatiin murteeffamte. Tigree gabaabdutti naannoon Somaalee aboo dhaabbadhaa Tigraay jettiin. Naannoon Anfar Tigraay nurraa dhaabbadhaa. Naannoon Amaaraa Tigraay nurraa dhaabbadhaa. Naannoon Oromiyaa Tigraay nurraa dhaabbadhaa. Naannoon Beniishangul Tigraay nurraa dhaabbadhaa. Naannoon obboleessoo naannoon kunoo Sidaamaa Tigraay nurraa dhaabbadhaa. Naannoon Dabuub Tigraay nurraa dhaabbadhaa jetti. Naannoo 7 moo 8
Tigraayummaan heeraanis mooteeti qawweenis mootee akka shanee yaaddutti. Qawweenis mooteeti seeraanis mootee addunyaanis Tigraayumaaf firdii gooti makaalakaayaan qawwee hiikkadhaa jechuu ta'an Abiyyi Ahmadi gartee mootummaa maal jedhaniin egaa waan Daawud Zakkaraa oolta kan Finfinnee taa'ee maali mootummaan Daawud mootummaa ce'umsaa Abiyyiin jaaraa jedhaniini akkana yaadanii jechuu jarri keenya kun. Khana diriimiin isaanii kan addunyaa yoo gatteesse akka waan Abiyyi harka hudduu duuba hiitee fuutee isin mootummaa ce'umsaa jaaradhaa jettee yaatuuni takka hangas takkatti yaade jechuun manni keenya kana shanee jedhaniin kun. Ummata sammuun isaanii hudduu duuba yaadduu jechuu bara. Nuti Abiyyiinis bilxiginnaanis wanni jennuun gaarii ummata Oromootiif godha. Ummata Oromoo lolarraa dhaaba ijoollee tana qaqqabaa alaa galcha hanqasuma. Ijoollee yoo isiin qawwee hiikkatte haa hiikkattu yookaan makaalakaatti erganii takka takka qaqqabanii galchu haa deemtee dalagattu Oromiyaa keessa. Kunis deemee haa baratu. Kunis dalagaa bananii fi fuudhee ilmaan horee haa jiraatu biyya isaati Oromoo. That's it. Wanni tokko ol tahee tokko gad ta'uuf hin jiru. Mootummaa qabachuutti shanee rabbii dideeni rabbii muslimaa fi kiristaana uumeetu dideenii jechuudha. Rabbii dideenii. Rabbii kana ibar isaatu itti gaafatama nama kanarraayi. Amantii isaa rabbiitu eega. Amantii Islaamaa rabbiitu eega. Amantii Islaamaa waan rabbiin eeguu fi shanee rabbiin ol aane dhamaasee gaara keessatti dhamaasee wal jalatti dhamaasee amata rabbiisii waluma diidimee laali. Maal nuun jechaa ture leencoo lataa Minneapolis kanatti. Oromoon bilisoomuuf kiristaana'uu qabdii. Aboo namichi kana nuun jee lakki. Sanuma yaanni marroo faasanuma. Yaanni marroo tiisanuma. Laal muslimaa akka godhan Wallaggatti. Ummanni rasaasaan dhawanii biyyarraa buqqaasanii maarree godhan hundi kaan ummata Junaydii Saaddoo achi godaansisan naannoo masanii lolli ta'e. Yaasanii fixan amma ilmoon takkachitti nafne jechuudha. Kaanni gatan, kaanni godaansisan, kaanni caccabsan waboon itti dhaqanii lafasan dirreeysanii jechuudha. Kana kaayyoon isaanii. Naannoo isaanii keessaa yoo fixan naannoo Oromiyaa hunda kana fixuu hedanii amma isaan kun amma ni fixanii naannoo Oromiyaa keessaa ni balleeysanii waan agarru dubbannaa bar wallahi waan hin arkuun dubbadha mee qoradhu Hassan Muusaa qoradhuuti dura mee dura matuma keetitti xiinxalimee maqaan keetuu maqaa Islaamaa fakkaata ammoo yaanni kee sabboonaadhaati tokkummaa Oromooti gololchita Oromoo akka walitti amantiin addan qooddu maareen addan qooddu kun dhuga kun dhaadannoo bareeda yaada bareeda ammoo kana malee zaahiratti mee investigeet godhi sammuu teetitti mee Wallagga naannoo tam lolli dirreeyse jiiti investigeet godhi matuma keetiin namoota achi jiran odeeffadhu mee dhugumatti qoradhu in kunta aaqilan yoo nama aaqila taate kiristaana taatu islaama taatus mee deemi qoradhu naannoo san mee dhugumaan qoradhu wallahi itti dhaqqabda akkam yoo nama aaqila taate itti dhaqqabda biibii sumatana jala yoo deemte itti dhaqqabda ummata akkamii naannoo akkamii dhumu jira silaahu qabsoo ijoolleen takka numa duuti. Ijoolleen takka amma dhaloonni Wallaggaa warra du'u jira qabsoo irratti. Warra rasaasin dha'u jira. Warra haadha jalaa fuudhanii ajjeesanii jira. Warra gartee rakkinni sababii kanaatiin aammiidha. Dirree lolaati. Dirree lolaati jechuun itti geessa. Ammoo xiyyeeffannaan ajjannoon ummanni kun naannoo kana akkan qubanne balleeysan itti wiin godhansan osoo nam tokkotti hin faamin godaansisanii fixanii wanni caccabxuun hafte ganaa wanni caccabxuun hafte suni
akkaasin qaqqabdu gona war ummata kan qabne qofaatu hafaa jechuu garte. Kana amma qabsoon keenya amma 5 irratti deebi'aa jechuu. Waboo waraana bilisummaa Oromoo irratti qabsoon gana Tigreen hafuura baafanne ta Tigreedha. Waraana qabsoo bilisummaa Oromoo je'ee gaara keessa jiru kana isa amma ajandaan ganaa isa irratti deebi'aa jechuu. Irratti duuluu ta'us wajjinaa sa'uu ta'us karuma taheenuu mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan Oromiyaa karuma taheenuu waan kana fixu qaban jechuu. Federaala hidhaatanii. Jarri kun biyyi isaan harka seenuun haraamun ummata kan harka